Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtan hiriyoottan kiyya hordoftootan Abdii Ahmed. Fayyaa keessan alhamdulillah ani nagaan qaba. Abbileen kiyya har'a akkuma beekamu aappii afaan Oromoo tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Aappii san walumaan ilaallaa. Aappiin sun maal dalagaa yoo jettan taate aappiin sun barnoota Islaamaa. Barnoota Islaamaa jedhama. Gubbaatti akkas jedha keessa gu'aa isheenne wanni of keessaa qabu barnoota Islaamaa warri baratuu feete achi isheentee afaan Oromootiin dubbiftee akkaataa salaataa, akkaataa wuduu'aa, dongora salaataa keessaa, akkaataa janaabaa hundaa'u addaan isinii baasaa jechuudha. Waan akkasiitti obboleen kiyya amma inshaallah osoo gara isaan dabarreen duratti wanni isin dhaammadhu jira. Yuutuubii qaba. Yuutuubii kiyyas sabskiraayib godhuun na jajjabeessan isiniin jedha. Akkasii amma gara yuutuubii kiyyaa waliin haa imallu. Amma yuutuubii kiyyaan isin barsiisaa. Gara yuutuubii kiyyaa waggaa imallu. Inshaallah akkaataa yuutuubii waggaa isheenne bakka itti waa barreessitan silaa beektu namni hundi hin beeka. Inshaallah achirratti maal jettanii katabdanii maqaan kiyya kan feesbuuk irratti jirsanii wallaashillee hin qabu. Abdii Ahmed jettee barreessitaa. Abdii Ahmed jettee barreessitee sii baha. Abbileen kiyya kun akkanumatti isinii baha. Piroofaayiliin kiyya isa Jawaar Mahammad irra jiru. Piroofaayilii suuraa Jawaar Mahammad irraa qaba. Wallaashan qabu matuma irratti isinii baha. Akkasitti irratti gadi dhawwattanii akkaataa gara dhawwattaniin hin agartan bakka diimtuu tana sabskiraayib kan jiru jawwaalli kiyya arabii waan ta'eef ashtiraak jedha. Sabskiraayib jechuu isaatii yaani kiyya arabii irra gamta jiruu fi ingilizii irratti silaa akkamitti isinii baha diimateeti bakka diimtuu tana irra gad dhawwattanii jechuun sabskiraayib. Erga kanatti irratti gad dhawwattanii obboleen kiyya akkuma beekamu qarqara kanatti mallattoon alarmii isinii baati. Mallattoo alarmii tana yeroo tokkoof irra gad dhawwattan. Obboleen kiyya jawwaalli tokko yoo kanatti isinitti baase tokko gumarra dhahaniini baattisaa tana irra isinii kaaha. Amma kuni akkanatti yoo isinii bahe isa olaanu tanarratti dhawwattanii jechuudha. Erga akkasitti dhawwattanii akkanatti baattisaa kanatti bantanii viidiyoon waraabee gadhiisu yeroo sanitti kallattii takkaan isin bira gahaa jechuudha. Obboleen kiyya yeroo sanitti daawwachuu dandeessaa jechuudha. Viidiyoon gadhiisu yeroo sanitti isin bira gahaa. Inshaallah warroonni hammanaan dura gara yuutuubii kiyyaa hojjetee taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Inshaallah viidiyoon waraabu yeroo daawwattanitti laayik gootu malee biraan darbinii isin jedha. Waan akkasiitti obboleen kiyya gara dalagaa keenyaa kunnu amma hoggaa gara dalagichaa deebinuu barnootichi egaa amma dustoorii keessaa argama. Sheennee haa buufannu inshaallah. Isa sheennee haa buufannu. Obboleen kiyya amma barnooticha buufannee itti fayyadamna. Eessaa argattanii as keessaa argattanii jechuudha. Jara keessaa argattanii akka afaan arabaatti as keessaa argattu jechuudha. As keessa sheennee haa buufannu. Akkanatti isinii baasaa mataa olii kanarratti barreessitu. Akkuma kun asirratti agartan kana barnoota Islaamaa jetteetu akkumatti barreessitaa jechuudha. Nama barreessee yeroo dha'u bicha bas. Kun maashaallah hedduu bagaa barnoonni afaan Oromoodha. Yaa maashaallah bari yeroo kana wanni hundi tolee qayyaramee jira. Wanni hundi toltolee jira. Hedduu bahaa isin amma isa matarraa kana kunoo inni amma buufannee itti fayyadamuu deemnuu jechuudha. Erga raggatti dhawannee bakka tana agartanii itti goonaa jechuudha. Erga akkasitti dhawannee kunoo nu barbaadu jira nuu bu'a. Yeroo nuu bu'e san bannee keessa saadhaa sheennee waan kee jiru daawwannaa. Obboleen kiyya gaatii barnoota baradhaa inshaallah. Afaan Oromootti dubbifni waan isin dhibuu miti inshaallah. Warra irraa baratu rabbi nu haa godhu. Amma nuuf haa bu'u. Amma nuuf bu'u daqiiqaa takkaaf ni eeggannaa jechuudha.
nuubuutti jira. Download nuuf haa godhu inshaallah. Hin eegganna daqiiqaa takkaa fi waan nama taa'usullee miti 30 namaaf waamma maashaallah. Alhamdulillah warra aappii kana baase wallaahi maashaallah rabbi jazaa isaanii haa kaffalu. maashaallah asirratti illee salaata ibaadaa rabbii afaan oromoo jaalala maashaallah nuubuutti ramma bu'ee xiqqoo malee kunoo hin jarjarina obboleeyyan kiyya qalbii takkaan yaadatti godhaadha waan kana laalaa wanni kun waan ajaa'ibaati. Amma nuuf bu'ee jira amma isheen asumaa isheenna shabakaa malee dalagaa jechuu baada bu'e kunoo akkanatti nuu bahaa maashaallah. Waaw maashaallah kunoo akkasitti nuu banamee jira kunoo amma nuu banamee jira asirratti ilaala akkaataa hundaa'uu asumarra qaba jechuudha. maashaallah maashaallah harkaan islaam harkaan laal hundaa'uu nu baasa bara wallaahi maashaallah. harkaan imaana sittillee wallaahi maashaallah wanni kun hedduutu jaamee amma keessa isheenii ilaallu matamarratti kunoo akkasitti ilaala. Afaan oromootii jechuun amma jettee kee deemtee dubbifte waa hundarraa baratuu dandeessa. Kunoo asirratti akkuma agartan kana barnoota ajaa'ibaati wallaahi lazim. Kunoo utubaalee amantaa islaamaa gartee islaamummaa yeesumarraa jammara kunoo maashaallah. Akkanuma harkuma mirgaa har'a asuma akkana buttanii gua kana buttan isinumaaf baasa jechuudha. Ammaa isin asitti kunoo utubaalee imaanaa ja'a maashaallah akkanuma buttan akkanuma xiqquma harkiftan asii gua harkiftan inni isinumaa baasa jechuudha. Kunoo asitti ilaala dhaaba islaamaa dhaaba salaataa dhiifama akkanatti isinii baasa jechuudha obboleeyyan kiyya. Wanni amma jettee ani karama isin agarsiisu malee isinuu kee deemtanii daawwatuu hin dandeessanii inshaallah. Amma gaa yeetee waa hundaa'uu bakka tana tuttaniitis tuqaa tana tuttaniitis isinii baasa waan barbaaddanii kunoo akkanatti isinii baasa afaan oromootiin jira hundinuu isaatu waa'ee aappii jira kunoo waa'ee aappiidhaa nu gargaaraa jiru bakka kanatti hoo irratti gadhuuttee isheen ta'e kunoo asirratti nagartaa salaata ibaadaa rabbii je'eetuma agarsiisa ifama akkasii obboleeyyan kiyya gaatii karama isin agarsiisu malee inshaallah baada kanaa isinuu kee deemtanii hundarraa barattanii hundarraa baradhaa rabbiin isin gargaaru isiniin ja'a inshaallah. Obboleeyyan kiyya hamma gaafa barnoota biraatiin walitti deebinuttu nagaan naa turaa. Yuutuubii keenya sabskiraayib viidiyoo kana laayik gootan malee bira hin tarinaa amma kan isheen sabskiraayib godha isinan jaalladha rabbiif jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa turaan isiniin ja'a.